Laginaan jedha guyyaa hidhagaa like bolookii tokkocha guure jechuun dandeetta kophaa kee. Dhaqabanii yeroo san jechuudha dhagaa karaatti hin cufanii rashaasonni guuree ka'ee achi deemee like achi keessa damuu wal gargaaranidha. Achi xollaa nu geessanii kan ispoortii dalaguu danda'an akka malee. Ispoortii diigaappii jechuudha. Mukarra uttaalansanii jechuudha isa dalaguu danda'a. Kan isa dalaguu dadhabe dammoo shibaa godhaan osoo argite tumaa isaan tumanii osoo argite rabbii ijoollee laaftee jechuudha. Dhaqara caatii faraqeen koo onnee kukkutte tun dhiillaa jechuudha. Coraa deeffatteeti ka deebite achitti. Doofa sira deemaa bara halkan. Yeroon sun በጣም ከባድ ነበር። ግን በጀስት በስሜ ተቀጥኛለሁ። ልክ እንደዚህ አያንቱ መሆኔ ምናምን ሲያውቁ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ሲሄድ ምናምን በጣም ብዙ ቦታ ላይ አያንቱ የሚለው ስም ጠቅሞኛል። በዚህ በአሁን በዚች ጊዜ tokko ደግሞ waan dodolaa fi heeraruutti nu godhani hin dagadhu. Biraazil biyya tokko waan godhan beektaa fuudhanii gaxarii geessanii dhagaa guursisaa oolanii lammataa lammoo. Gommaa poolisii saniin namni dhaamtanii beeytamee argitanii. Battala sidhaan sanitti waan nama dhukkubsu natti fakkaataa ture beektaa. Lakkaa yoo san das nama jedhaayu. Nama dhukkubu minaamin jedha. Ganama ጊዜ ati hirriba kaatu kun hundi si iitee bakka socho'uu hin dandeettu wayne. Ofallaalteeti bara ofallaalteeti dhiigni kee ofallaalteeti danzizak እኮ ነው በሰዓቱ ምንም አይመስልክ ወይኔ amma waa'ee ፖለቲkaa keessaa baay'ee amma ደግሞ gaafii addaa siin qaba. እሺ jaartii qabdaa yookiin ደግሞ intala deet godhaa jirtu qabdaa? jaartii yookiin ደግሞ girlfriend qabdaa? Ameerikaayuun naaxaabasuu eddeen qabu. Noo axaabasuuf miti akka gaafeetitti namoota 170 silaalu jira. As jala warroota fedhiisii qabantu jira ka fedhiisii hin qabne illee jiranii jiraachuu danda'an. Maybe akka tasaa chaansii kan kee as jalatti yaalachuu dandeetta. Ati kiyyaar singiliidha moo nama waa qabu? Honestly, I am single. Want undefined kana godhu yoo I am single. Want undefined na godhu osoo hin taane ati jechuun wanti gaafa dhageeffadhu singiliidha moo nama wajjin jirtaan? Singilii yookiin nama wajjin jira. Gabaabaan adeemsa keessa deemnee konkolaataa keessa kophaa kiyyan jiru reebe maal taate kuma? Intala wajjin jechuun haadha manaa qabda moo girlfriend qabda moo singilii jirtaa siin jeesi gaafachuu jira. Adeemsa. Shoof kacalqaba ani muslima girlfriend hin qabu. Musiibaan si haa nyaatu like musiimaa akkana ta'e hin jedhin. Jaartii immoo nikaa hidhee hin qabu. Hin fuune. Tajira dhullee kophaa kiyya I am single. Singilii jiraata jechuudha. Yeah. Ati kiyyaar nama umurii meeqaati? Amma umriin kiyya like 27. Maati yaadde mataree? Kama dhugaati ka? Ishee osoo ka dhugaa yoo ta'e jedhe itti yaaduu hin qabdu waggaa 27 ta'e isin naa deebisuu qabda. Waggaa meeqaan booda karoora 27. Karoorri kan waggaa meeqaan boodatti ka fuudha jedhe? Karoora fuudhuuf fakkeenya amma ji'a lama booda yoo hin fuudha jedhallee ji'a lama keessatti yoo nama siif ta'u dhugumaan nama jaalattee itti amantu yoo hin argin waggaa lamatti illee fuudhuu dhabuu malta. Kanaafu I think 2026 irratti hin fuudha. Jaalala jechuun siin maalidha? Jaalala jechuun it is miira ka jaalala jechuun anaaf. Miira. Wachaan siibsa jaalala jechuun nama jaalatanii fuud dabarsanii of kennu jechuudha. Kamitti of kennaan fakkeenyaaf osoo nama jaalatu tokkoof waan inni barbaade yookiin ammoo of dabarsitee jechuun maal jedhan of dabarsitee nama saniif kennita. Kana dhiisaa jaalala jechuun fedhii yookiin miira bro. Daa'imni amanne yookiin ka amantu qabdaala. Daa'ima amantu yookiin hin amanne qabdaala. Hin qabu. Ergitanyana? Garuu no.
An jaalala hin beeka yaa ayyuu hin beeka jaalala. Jaalala beeta waan kana akkuma argite akkuma si dhufetti kenneta waan ta'eefu ilma hin amannellee ka amanullee like ka amanu garuu hin qaba garuu wanni sun qorannoodhaan ana ta'uu hin mirkanoofne. Asii miti. Social media kana keessaa osoo intala takka filadhuu fuudhi miidiyaa TikTok kanarra intala takka filadhuu fuudhi siin jedhani namni ati jaalattuuf namni yeroo baay'ee waan argite ittiin haatu eenyuuni baay'ee qalbii kan keessaa like ijoollee feemesi keessaa. Fuudhi osoo siin jedhani jechuun hatattamatti namni sun eeshi si jedhaa deemii fuudhi osoo siin jedhani si eeyyamanii jedhanii namni qalbii kan keessaa haatu osoo fuudhee jedhee amma itti amana jaaladhee waliin jiraadha itti namni itti yaaddu jira yookiin adammu feetu jira. Social media kanarra moo mee eenyu fa'aa maqaa TikTok irra. TikTok irra. Yeah. Famousiin Oromoo osoo amma fuudhe ammuma kana naan jedhanii. Okay, maqaa si haadha maqaa filannoo si haa kennu intala shanii. Eshi. Fajri, Maakiyooroo, haadha Faatee, Kebraayinu Yarabbi. Eenyu Kebraa? Haliimaan tuntami. Okay, intala sadii keessaa iyyuu dhiisu. Indee lakka maakilleen famous Oromooti jaarsan qabdu. Fajriin qawsiidha. No, akkasin jedhiniin. Ita sana ajjeefte maxxashaa mataa dhooftee achitti bakka anjiirtu guftee maaltu beeka. Maakiimoo haadha Faatee waan fuudhu natti fakkaata. Maafi sodaata? Ayyaantu illee as jirti bara ayyaantu ati maaliif kaasuu dhabde ayyaantu si fuudha ishii bakka qayyarku asaabe. Famous alhoonkunyim. Famousoቹን የተባለው ዋና አደፋ ayyaantu baga gammatte kiyyaar haati Faatee I am young waan anjala badufa waan jala na fudhatan seete na tankabaakabdi bakka na marqitee hoodhunaan jetti nyaata fiddi hoodhunaan jetti nan caqaacaytu hojjattee galee bakka fata ilmoosi seeti yaa na tankabaakabdi waan ta'eefu yeroo baay'ee si jaaladhalle naan jetti bayda gara keessatti na barreessiti anatu iyyuu like anamma jaalala keessa qophii miti jedhee injuru malee haati Faatee baay'ee na janaajanti garuu isiin haa heerumtu kun akka gaafii kumaa deebisuutitti malee akka like it's no stress annaa itti fufi gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa social media kana keessa TikTok kanarraa yookiin nama tokko balleessu osoo hin jedhan dhiira keessaa eenyuun balleessita namni ati qimitti qabdu. Siika maal shakkii goota shoot baande. Maali? Gaafii kee dammoo dhumarra waan turbeetta? No, ati cadhismee ayyaantu yeroo takka. Gaafii natti gaafachuu jira. Namni dhiiraa ati balleessuu barbaadu eenyu? Maaliif? Daddaf. Namni dhiiraa balleessuu barbaadu hin jiru garuu nama wayii balleessuu barbaada inni muasirratti. Maa sodaata rakkoo hin qabu yoo ibidda wayii salphaa? No. Namiidha. Nama wayii balleessuu barbaade garuu. Beekeera garuu adillee hin machise. Anna itaan suudhaan dammoo yeroo baay'ee TikTok irra yookiin dammoo miidiyaa irra yoo wanti seentuuf ati maalidha yoo aarte moo yoo miira keessa seentee like wanti wayii dhagaamee jedhe moo maaliif dhufta miidiyaa irra? Social media kana gubbaa anammaarra gaddee dhufe akka tokko baay'ee gaddee namufachiisanii manaan like sababa hojiitiin wanni baay'een staakii godhee dhufe amma garuu narraa bade kinu ati fayyaantuun seentanii stressiin kiyya soo yoo stress ta'e dhufa. Yoo stress taate dhufta jechaate tooyisii footoo nu argatte asin dhuftee kaatee nurratti stressii kan kee baatee lixa. Okay. Ummata wajjin walitti naquu deemaa jirta balage. Sani.
because yoo Oromoollee na jalaatu qamiin aaraa hin dhufaa narraa badaa. Yeroo hedduu namoonni hedduu sooshaal miidiyaa kanarra kiyyaar jedhanii maqaa kan kedhaanii ijoolleen intalaa damoo akkeessattu ijoolleen intalaa Oromoo maqaa kan keeroodhaan miira keessa seenaniitiin maqaa kan kee waamanii maaliif akkana si jaalatan jettee yaaddaati? Kiyaariin nyaata makaa kiyaar faayidaa baay'ee qaba. Borcii balleessaa like nyaata keessa mi'aayaa. Video wayii laala kiyaar waan ati durba goote natti erge namni waan baalagee wayillee argee. Anyway garuu hundattuu faayidaa qaba kiyaar. Intala keessaa namni ati jibbitu eenyu? Maqaa isaanii dhahi maaliif? Intala keessaa namni ani jibbu mucattii jinnitti heerume jettu san. Sababni ani isii jibbuuf waan isiin jinnii taate fi calqaba shayxaana taate shayxaanomtet shayxaanatti heerumte waan taateefu isii hin jibbaan. Waan barbaadetti heerumuu hin danda'amu waan barbaadde godhuu hin dandeetti. Hin danda'amu. Nu muslima waan taaneefu ilaalcha osoo hin taane dhageeffadhu ka. Isiin jinnii miti osoo ofii isiiti garagaltee ofitti heerumtee jettee wanti si galchu hin jiru. Sun laayifii isiiti. Garuu namni nama ta'uu isiitiin waan isiin jaalatte yoo isii jibbitee jette dammoo ignoor godhuudha malee wanta ani isii jibbaa kana jedhaa wanti jettuuf hin jiru. Wanti isii si goota hin jiru. Mucattiin hin bareedditti naaf ta'e maaf deetti naan goone jettee. How can ani isii deet godhaan hin godhuuni nama jinnitti heerumee dhiyaasu akkamitti? Yeroo isiin akkasii haasoftu maaltu si dhagaa? Yeroo isiin akkasitti haasoftu baay'ee itti aare osoo obboleettii xiyyataa ta'een ajjeesedhee yaadaa ture. It's okay. Akka kiyyaa akka obboleessa kiyyaatti wanti ani si gorsu dammoo isii waan barbaaddetti heerumtee illee mucattiin garuu baay'ee bareedaan illee argee jira. Jinnii miti. Ufii isiitiin uf gammachiisa osoo isiin naan jettee waan isiin jaalattee ittiin kabajeef hin jaaladhaaf. Yoo isiin barbaanne dammoo maal jedhama sila afaan master biin jedhama moo maal jedhama sila? Is master B ለምን ማስተር ጢ አይሆንም? ምን አገባኝ ነው ማስተር ቢ እንጎዳ ነው ምርቱ ወዬ እጋ ከበጀቱ ታፈ ሆርበቶ ገኛ ጉያ ራንተን ኪያር ወጅን ጋር ዴቪድ ቲቆጅን ቱሬ አማ ደሞ ገረታኑን ገራ ኒለንጫ አያንቱ ደርብና አያንቱ ደሞ ወንተ ሹክራን አሳ አንጀራ አያንቱ በገነጋ ዱፍ ተመለስ ያ አርጊቴክ ኖላል ፌመስ ይወታ ተከት ደምን ሲጋበዝ ፈሳ ጉራሽን አልቻልንም። በፊትም እንደዛ ፉን እያልሽ ያስቸገርሽ አንዴ ሞትኩኝ አንዴ ገደሉኝ አንዴ እንትን አቤት ያኔ እኮ እናንተ ባትኖሩ እኮ በጣም ነምኒ ባየን ከነሚዱ በርባደም ባየቱ ቱሬ በየካን ስቲል ወሪዋን ብርጌ አረብኒ ሮሰናን ኢሳኒት ማቱሪካ ኬሳም በሂንጅራ አመስ ሲገለገሩ አይ ዶንት ኬርም አማ እዛ በመጣ ግን ማለት ነው እዛ በመጣ የሆነ በካቲት ጅሩ ከንከ ሁንዳ ይሮ ሁንዳ ተነቃበቱ ያልከን ለማብስ ቡልቼ ካቺ ሲያሪያቺ ወደት ለመታክ ጀከን ጊዜ አርጉን በርባዶ ለ ከሮት ዱባይ ማንዱፍነ ያ ማሊፍ ዱባይ እንዱፍነት ጃርቲ ኮጅን ፋም እሲ ወጅን ዳንጀሮፍ አና ደሞ እንት ነጋፈቹ በርባዶ ጅራ ወን ሲጋፈቹ በርባዶ አማ ማለከተ ቤታ ያ ኦኬ መጣው ወን ሲጋፈቹ በርባዶ ዮ ጅራቴ አተም ቆይ አሁን እኔ እናንተ ጓደኛ ነን ጠላት ነን ቆይ አከምጣቴ አማ ጃርቲ ተቀቀሽቲ ሚኒሶታ ነት ፉዱ ደደብት ሚኒሶታ ፋሽኒ ተይጅራ ሚኒሶታ ወል ፉዳኒ ወሊ ካንሰኒ ፎቦሌሰ ኪያት አክዋን ፋሽኒ ተይሳን በርባዶ ዋን ዘላለም ይሳ ወል እንጅራት ማለ ጅሌት Thank you. Once minisota tinamni wolu matabase wali ke bakka bye wali injira oromo bayate osama america do fi anam injira do minisota ke se bakka bra embe taychu sirrit ya mara bakka woni martara ki sette bakka ganama galgala nam deme buna duga wolu mahamad ምን ይሰራለሁ ስለ ቤታዩ ለምንድነው የምታወሩት? እዚህ ቤታዩ በጣም መወዳት ማከብራ ልጅ ነች። በጣም ምርጥ ልጅ ነች። ኩማ ብራዘር ኛተኛችሁ እና በቃ ቤለ ጆለ ለማንኛውም ይመች። ቴንክ ዩ በጣም yes በደጅራ ቴንክ ዩ ጋይስ አያንቱ አትለ የኔ ፍቅር
እሺ ረቡ ናበሬ ሲምበድን